poolisoonnii fi addee Lillii Birraa ga'ee mala wanta shanii malanii booda qe'ee akkuma ishiin cuftee deemtetti jiru yoo bansiisanii seenan loon fudhatamanii alaa mooraa keessaas ta'ee mana keessaa wanti saamamee tokkollee hin jiru. Garuu immoo uffanni obbo Abarraa inni kittii fi sarkis homtuu osoo nafiin fudhatameera. Amma immoo gaafii biraatu sammuu qorattootaa fi ollaa keessatti uumame. Saamtonni kunneen erga saamichaaf dhufanii loon mooraa guutanii jiran hundumaa maaf uffatanii deemuu akka dadhabanii fi uffannaa isaanii irratti ammoo maaf xiyyeeffatanidha. Dubbii walxaxaa kana keessa dhaabbatanii amma Abarraan dhuguma ajjeefame moo waa isa arsinaan yeroodhaaf aarii jalaa miliqe moo maaliidha kan jedhu gaafii ta'ullee saamtonni kunneen loon amma sanaa mooraadhaa yaafatanii ba'an haaloo ba'uuf immoo yeroodhaaf horii dhoksanii booda maallaqa nuuf kenni ni deebifnaa jechuufi laam. Kunis gaafii biraa sammuu namaa yaada keessa galchuudha. Ammatti ta'uu baatus olee bulee faannillee dhahamee warri loonii fi uffannaa kittii fi sarkii obbo Abarraa Dammasaa fudhatan qabamuun isaanii oolu jechuudhaan poolisoonni yaada addee Lillii dhiisanii kallattii yaada isaanii jijjiiruu barbaadanii. Namoota ollaa sana jiraatan irraa akka odeeffatanii hubatanitti caakkaa ganda isaanii jiru tokko keessaa reenfi nama wayii bineensaan nyaatamee argamee ture. Reenfi namicha bineensaan nyaatamee dhumee qaama namichaa irraa wanti xixiqqoo nafan walitti guuramee kophee fi ciccitaan uffataa waraabessi irratti wallolee allaattiin furiitti darbee fuudhamee erga dhimma nageenyaa fi warra fayyaatiin qoratamee booda awwaalamee ture. Namichi bosona keessatti nyaatame kun naannoodhuma mana obbo Abarraa Dammasaa Honaabbichuutti kan nyaatame yoo ta'u nyaatamuun namicha kanaa Abarraan badee guyyaa lammaffaa isaatti. Waa'een namicha waraabessaan nyaatame sun immoo addee Lilliidhaaf keessummaadha. Dhimma isaa gonkumaan dhageenye. Reenfi argame kun daangaa koonyaa Shaggarii fi Honaabbichuutti ta'ullee qe'ee Abarraa irraa wanta lama qofaa fagaata. Nyaatamuun namicha kanaa eenyuu fi akkamittiin poolisii Finfinnee biraa akka ga'ee xiinxaluun yookaan qorachuun tarii dhimma kanaaf nu fayyadaan yaada qorattootaati. Poolisoonni kunniin dubbii obbo Abarraa Dammasaa achumatti qabachuudhaan gara poolisii Finfinnee deemanii ragaa qorannoo namicha bineensaan nyaatame sana ni gaafatanii. Qorattoonni kunneen ragaa qorannoo poolisiin Finfinnee qorateerraa akka argatanitti afaan bineensaarraa caakkaatti harca'ee kan hafe qaamni namicha eenyu akka ta'e beekameera. Ollaanis dhufee uffata isaa fi kophee isaa akkasumas aftee mataa isaa erga argee nama Sintaayyoo Gabrasillaasee jedhamu ta'uusaa mirkanaa'eera. Garuu hanga guyyaa sanaatti qorannoon poolisii Finfinnee namichi bineensaan nyaatame sun Sintaayyoo Gabrasillaasee ta'uusaa malee bineensa akkamitti nama kana nyaate kan jedhu qorannoon waan ragga'e tokkollee of harkaa hin qabanii. Kana qofaa osoo hin taane ajjeefamuu yookaan immoo achi buuteen isaa dhabamuu obbo Abarraa Dammasaa fi bineensaan nyaatamuu Sintaayyoo wanti wal fakkeessu ragaan homtuu hin argamne. Garuu immoo osoo olee hin buliin boromtiidhuma isaa namni mana obbo Abarraa Dammasaa irraa wanta shan fagaatee jiraatu tokkorraa oduu wayii miliqxee baate. Dubbiin nama caakkaa keessatti nyaatamee argamee Sintaayyoo Gabrasillaaseeti jedhame sun sobaa isa miti jedhamee usustaan jabaate. Hundarra immoo waldhabdeen obbo Abarraan nama Finfinnee tokkoon wajjin qabu odeeffannoo hangammaatti guurame keessaa oduu madaala kaasuudha jedhamee poolisootaan qabameera. Inumaayyuu namichi kun Abarraa Dammasaa ajjeesee faana yookaan ragaa balleessuudhaaf akka waan bineensi nyaatee fakkeessuuf caakkaatti gatamee bineensaan nyaatamee namichi inni Sintaayyoo Gabrasillaasee jedhamu bineensaan nyaatame sunuu ragaa dhoksuudhaaf uffannii fi kopheen biraa itti kaa'ame malee Abarraa Dammasaa ta'uu hin oolu jedhame. Kun ammoo ammas poolisootaaf gaafii irratti gaafii, qorannoo irratti qorannoo, odeeffannoo irratti immoo odeeffannootti dabale. Amma qorattootaaf yaada akeektuu kana kan kenne yaada lama ta'e. Maalummaa fi ajjeechaa Sintaayyoo Gabrasillaasee adda baasuudhaaf achumaan ammoo
qorannoo achi buuteen isaa kan dhabame waa'ee obbo Abarraa Dammasaati. Qorannoo keessatti qabxiin inni jalqabaa walitti dhiyeenya Abarraa Dammasaa fi Sintaayyoo Gabrasillaasee waliin qaban adda baasuudhaaf osoo poolisoonni qorannoo irra jiranuu qe'ee obbo Abarraa Dammasaa irraa fageenya gaashaa 5tti oduun biraa dhagahame. Namtichi bineensaan nyaatamee argame Sintaayyoo Gabrasillaasee dhuguma bineensaan nyaatame moo harka namaatiin ajjeefame gatame kan jedhudha. Kana qofaas osoo hin taane obbo Abarraa Dammasaa kanaan dura nama wayitiin himatamee waan itti murtaa'eef tariisa waliin haaloo wal ba'utti Abarraan Dammasaa osoo hin dursiin durfamee ajjeefamee gatamee faana balleessuudhaaf jecha kophee fi uffannaan obbo Sintaayyoo Gabrasillaasee naannoo sanatti gatameen shakkii jabaa poolisootaati. Kana murteessuuf ammoo namichi Sintaayyoo Gabrasillaasee jedhamu lubbuudhaan argamuu qaba. Biinosuma kanaan jiru sangoota dilbii obbo Abarraa Dammasaa jalaa saamaman keessaa kormi tokko mooraa namaatti argamuusaa poolisoonni odeeffannoo argatanii. Poolisoonnis akkuma qe'ee kormi obbo Abarraa Dammasaa itti argame ga'aniin kormi kun akkamittii fi yoom qe'ee isaaniitti akka dhufee fi maaliif akka dhufee gaafachuun jalqabanii. Kormi wanta shanqee obbo Abarraa Dammasaa irraa fagaatee argame kun dhugumaan kan qe'ee obbo Abarraa Dammasaa keessaa saamame yoo ta'u qonnaan bulaan kormi kun qe'ee isaatti argame kanaan dura gonkumaa obbo Abarraa Dammasaa akka hin beekne himanii. Qonnaan bulaan kun obbo Abarraa Dammasaa beekees beekuu baatees kormi kun akkamiin mooraa isaatti argame jedhanii yoo gaafatan shakkii lama of keessatti qabachuudhaan. Inni jalqabaa kormi kun tarii gaanaaf yoo dhufe hoo kan jedhu ta'ullee kormi tokko hangamuu gaansullee wanta shan akkamitti deemaa yaada jedhuun sammuudhuma isaanii keessatti fudhatama dhabe. Inni biraa ammoo qonnaan bulaan kun korma kana hatuu danda'a. Ta'uyyuu namichi kun erga hattuu ta'ee dilbiiwwan saamaman keessaa isa kana qofa maaliif mooraatti galfateedha. Poolisoonnis jalqabuma gaafii korma kana eessaa fiddanii yoo gaafatan abbaan qe'ee akka tasaa halkan sa'aatii 7tti sagalee korma barooduu dhaga'e yoon ba'u korma kanatu karra koo dura dhaabbata. Anis akkuman argeenan kormi kun irgii badee dhufe ta'a jedheen karra banee fi ol galche. Akkuma lafti bariin ammoo abbaan korma kana amma dhufaa yookaan booda dhufaa osoon jedhu oolee bulee. Ammaan kun ammoo akkan qabeenya namaa galchee bulchellee hidhataa gandaatti himuu na dhoowwee jedhe. Poolisoonni akkuma ganda kormi Abarraa Dammasaatti argame jedhamee deemanii ollaarraa yoo odeeffannoo wal dha'u garuu immoo nama shakkisiisu argatanii. Inni jalqabaa qonnaan bulaan kun korma kana tarii ni bitanii laa kan jedhuu fi tarii obbo Abarraan kanaan dura nama kanarraa birrii wayii liqeeffatanii waan kennan dhabnaan korma kana tilmaama keessa galchuu fi in ooluu kan jedhudha. Odeeffannoon gaaf soramee gingilfamu garuu lachuu soba ta'ee argame. Namichi kormi mooraa isaatti argame kun osuma abbaan korma kanaa amma yookaan booda dhufa jedhee osoo eegaa jiru namichi tokko natti dhufe kormi kun kan obbo Abarraa Dammasaati fidinan geessaa fi yoon taane immoo waan sitti dhufu baachuudhaaf of qopheessinaan jedhee jedhan. Sanaan booda hoo jennaan animmoo obbo Abarraa Dammasaa yookaan namni kormi kun kooti jedhu shanacha naannoo sanaa fuulduratti dhufe kormi kun kooti jedhee yoo ragaa dhiyeeffatee nan kennaafi jedhee osoon isa waliin haasaa jiru isin arginaan jarreen akkas naan jechaa turan baqatanii badanii jedhan. Poolisoonni amma immoo kormaa fi namicha kormi qe'ee isaatti argame achumatti dhiisanii namoota kormi kun akka obbo Abarraa Dammasaatti deebisiif osoo jedhanuu isaan dhufnaan baqatanii deeman hordofuu jalqabanii. Gidduu kanatti ammoo gareen qorattoota poolisii namicha obbo Abarraa Dammasaa shaggaritti lola waliin qaba jedhaman irraa bu'aa qorannoo biraa fidanii dhufanii. Namni shaggar jiraatu kan obbo Abarraa Dammasaa wajjin wal dhabdee yookaan gadoo qabu jedhaman obbo Waldayyas Bilaattee jedhamu. Namni kun kanaan dura ministeera barnootaa keessa nama hojjechaa turee fi har'a garuu nama luba ba'anidha. Poolisoonni kunneen ragaa kana kan argatan manuma obbo Waldayyas Bilaattee Arbaa Darajaa
jedhamu dhaqaniiti. Obbo Waldayyas isaanumaa balbala mana jireenyaa isaanii fuuldura taa'anii osoo aduu ho'ifachaa jiranuu yoo poolisoonni itti seenan fuula isaaniirraa sodaas ta'ee naasuun tokkollee hin dubbifamne. Jaarsi kun osoo nama wanjala hojjete ta'ee xiqqumallee nahaniin gaafii isaanitti ta'ullee poolisoonni erga nagaa gaafatanii booda walitti dhufeenya isaanii fi obbo Abarraa Dammasaa gidduu jiru ni gaafatanii. Obbo Waldayyas Bilaattees ani Abarraa Dammasaarraa lafa gaashaa walakkaa biteen ture, inni garuu kiraadha malee sittiin gurgurre jedhee na haalee. Lafa koollee dhaqee ilaallachuu lubbuu koofan sodaadhee dhaquu dhiise. Booda keessa immoo inumayyuu na ajjeesuudhaaf akkanatti seerachaa jiru dhaga'e. Kanaafan mana murtiitti iyyadhe. Anis kanan mana murtiitti iyyadhe waraqaa guyyaa beellamaa Abarraan hafnaan bakka inni hin jirretti itti naaf murtaa'een kennuufi achumaanis nagayeeraa kan jedhu mallatteessifachuuf namoota 2 fudhadhee yoon deemu ati warraan isaa obbo Abarraan akka mana hin jirre natti himte. Guyyaa sana gallee guyyaa lammataa subiidhaan kaanee yoo dhaqnu Abarraadhaa iddoo ta'ee bulee dhufaa jiru akka tasaa walitti dhufne. Abarraanis yoo nu argu baay'ee rifate. Ta'ullee ajaja waamichaa kan manni murtii isaaf barreesse yoon itti kennu ollachaan harkaa fuudhee naa mallatteessee nagayeesaas fudhatee nu lachuu gara mana keenyaatti qajeellee. Wanti ani beekus kanuma jedhe obbo Waldayyas. Poolisoonni dhimmi kun dhugaa ta'uusaaf mee nagayee manni murtii isiniif barreesse kan Abarraa Dammasaa itti mallatteesse yoo jedhan obbo Waldayyas mee turaa jechuudhaan mana seenanii galmee kanaan duraa dhimmoota garaagaraa keessa kaawwatan sanduuqa aarri diimessee gurraachesse keessaa yoo fuudhanii fidan iddoo obbo Abarraan qubaan itti mallatteessan gubbaa dhiiga waraqaa irratti goggogee arganii. Erga waraqicha duraa duuba isaa garagalchanii ilaalanii booda obbo Waldayyasiin dhiigni kun kan maali jedhanii yoo gaafatan yoo Abarraa arginu addisaa momoccooramee dhiigatu irraa mul'ataa ture, harkisaa immoo dhiigaan laaqameera. Anii fi namoonni lamaan ragaanaaf ta'u jedhee wajjin deemee maal taate jennee yoo gaafannu Abarraan namoota faana wallolee akka dhufe nutti himee ture. Kanaaf tarii yoo waraqaa himataa kana nuuf mallatteessu dhiigni isaa tuquun oolu jedhee obbo Waldayyas. Obbo Abarraan manaa bahee achumaan hafuun isaa guyyaa lammaffaa inni obbo Waldayyasiif mallatteessetti. Poolisoonni kunneen dubbiin obbo Waldayyasii fi mallattoon dhiiga isaa argan tarii faana balleessuuf ta'aalaa jedhanii shakkanillee obbo Waldayyas calluma jedhanii akka isaan of shakkanii jalaa hin banneef akkas taanaan dhimmi kun isiniin laallatu jedhanii gara mallattoo tokko isumarratti qabatanii gara poolisoota Onaabbichuutti qorannoo biraa gaggeessuudhaaf ni qajeelanii. Erga karaa ga'anii garuu osuma imalaa jiranuu poolisiin inni tokko namicha kanarraa ani shakkii guddaan qabaa jedhe. Maaliif jennaan namichi kun jaarsa waggaa 65 ta'uu isaatiin Abarraa Dammasaa ni ajjeesa kan jedhu yaada hin qabu. Garuu immoo namichi kun jarreerra gaafan fudhadhee dhaqe jedhe sana ajjeechise yoo ta'e yoo jennaan poolisiin inni tokko yaada isaa kanaan hedduu waan dhaalameef deebinee namicha kana seera jalaa oolchuu qabnaa jedhe. Poolisiin inni tokko garuu yaada isaanii kana ni haale. Lakki namicha kana yeroo sana gaafiiwwan ciccimoo waan hin gaafanneef ani bilisa jedhee yaaduun isaa hin oolu. Kanaaf ammatti isa qabuun barbaachisaa miti jedhe. Ammoo warri Onaabbichuutti qorannoo gaggeessaa jiru waan irra ga'ee nuuf haa gabaasu, nutis ragaa arganne kana sammuu keenyatti qabannee haa deemnu jedhanii walii galuudhaan gara Onaabbichuutti qajeelanii. Poolisoonni kunneen erga yaada kanarratti walii galanii wanta 5 ol deemanii qe'ee qonnaan bulaa kormi obbo Abarraa Dammasaa itti argamee deemanii kutaan 3ffaan torbaan itti fufamu.